Ashamar kafunee daawwattoota AMN kun qophii roga dubbiiti. Dubbiin roga qabdi. Yaada gaaffii qeeqaaf komii keessan qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'annee deebisnee simbiraan geenya. Qophii keenya har'aa keessatti irreechi kaleessa maalirra ture? Har'a maalirra jira? Gar fuulduraatti akkamitti dagaagee babal'atee galmee UNESCO irratti galmaa'uu danda'a kan jedhu hayyoota dhimma kanarratti hubannoo fi muuxannoo qaban waliin turtii taasisne simbiraan geenya. Turmaanni keessan AMN waliin haa ta'u. Keessummoonni har'aa istuudiyoo AMN taffeerrannee marii waliin taasisnu obbo Birruu Tsaggaayee gaazexeessaadhaa, qorataa fi barreessaa seenaati. Gamas fuullee kiyya kan jiranii Tikee Amantaa barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasaa, mana amantaa Ortodoksiitti barsiisaa Wangeelaati. Akkasumas itti gaafatamaa qajeelchaa seeraa biyya lallabaa magaalaa Shaggar ta'anii hojjetaa jiru. Keessummoota keenyaas istuudiyoo AMN argamtaniin waliin marii taasisuuf eeyyamamoo waan taatanii fi maqaa daawwattoota keenyatiin hedduun isin galateeffadha. Isinillee galatoomaa caarraa kana nu kennuudhaaf. Ulfaadha. Irreechumoo jennu warri nu hordofan warri beekan hin jiru, warri hin beeknes jiru waan ta'eef irreechi yookaan irreessi maali obbo Birru? Irreechi yaa Oromoon bacaqii gannaarraa booqa birraatti gaafa bahu kan Waaqayyoo midhaan biqilcheef sa'a nama nagaa godheef galaana gadirrisee firri akka biittee akka walitti dhufu godhesan ittiin galateeffachuudhaaf kan hafeef immoo ittiin kadhachuudhaaf kan itti deemu malkaatti kan itti deemu tulluutti kan itti deemu jechaadha. Inni guddaan garuu irreecha yoo jennee irreechi bifni isaa hedduudha. Irreechi malkaa hin jira, irreechi tulluu hin jira, yeroon isaas illee gargarii. Irreechi immoo dirree ayyaantotaa hin jira. Irreechi immoo dhuunfaadhaan malkaa hoocee Oromoon akka aadaatiitti marga jiidhaa lataa ciree yaa Waaqa malkaa kana uumte nagaan bobba'e nagaan galaan jira nagaan nagachi. Daa'imman taphatanitti waatiilee burraaqanitti jedhee galateeffatee dabre jechaadha. Adbaarii jararree hin irreeffatu, dirree ayyaantutti illee hin irreeffatu. Garuu akka uummataatitti akka sabaatitti walitti dhufanii kan irreeffatan guguddoon irreecha tulluutii fi irreecha malkaati. Tole galatooma ulfaadha. Barsiisaa Sinoo. Egaa irreechi maalidha kan jedhu irra caalaa kan hiikuu qabuu fi otoriteetiif kan itti ta'u obbo Birruu Tsaggaayeedha. Nuti immoo liitireechariiwwan ilaalirratti hundoofneeti ka dhimma kanarratti yaada laachuu kan dandeenyu. Keessattuu xiin'uuma tiyooloojii kan jedhu kana xiin'uuma jedheetanii hiikuudhaaf yaale namoonni sirreessuu barbaadan carraa kanatti fayyadamanii sirreessuu ni danda'u. Xiin'uuma yookaan tiyooloojii wajjiniin wal qabsiisee hoggaan ilaalu wanni amma obbo Birruu Tsaggaayee jechaa jiran kun uumamaan uumaa raajeffachuudha. Oromoonis yommuu irreecha irreeffatu uumamaan uumaa raajeffannaa jedheetu. Uumamaan uumaa raajeffachuun kun immoo kitaaba qulqulluu irratti hundoofneetoo yoo ilaallu Waaqayyoon steejiiwwan sadiin ilma namaatti mul'atee jira. Steejiin inni tokko uumamaan kan itti uumaa raajeffachaa turanidha. Barri Abrahaam fa'aa keessattuu Abrahaam amlaaka tsahaayii tanaa babanni yaa Waaqa aduu kana uumte naa mul'adhu jedheetu Waaqni isaa itti mul'atee uumama irratti hundaa'uudhaan Waaqa isaa waliin wal quunnamaa turee jira. Kana yoo nu mirkaneessu qulqulluun Phaawulos hojii duukaa bootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 17 irratti maal jedha? Waaqayyoon warra Ayhuudiin ala jiranis hin dhiisne yeroo firii itti argamsiisu yeroo roobaa isaanii kenneetoo onnee isaanii gammachuudhaan guutaa turee jedha. Kana jechuun yeroo roobaa kan namaa kennu yeroo firii argamsiisu kan namaa kennu Waaqadha. Egaa yeroon kuni ammoo yeroo roobaa kuni darbee ganni darbee birraatti ba'uu ofii gaafa mirkaneeffatan Waaqa uumamuma kanarratti hundaa'anii galateeffachuun irreecha jedhamuu ni danda'a. Egaa isa booda yeroon jiru bara seera oriitiiti. Warri Ayhuud seera oriitii irratti hundaa'anii kan Waaqa wal quunnamanidha. Bara sanattis garuu uumamaan uumaa raajeffachuun hin hafne. Maaliif aarsaa dhiyeessaa turan warri Ayhuud ayyaana asheetaa kabajaa turan. Yommuu asheetatti asheeta argatanirraa Waaqaaf aarsaa godhaniitoo dhiyeessaa turan. Irreechis yommuu asheetatti ayyaana kabajamudha. Harvest festival jechuun ni dandeenya jechuudha. Bara kakuu haaraas yoo dhufnu Gooftaan Yesuus Kiristoos maal jedha? Abaaboo dachii ilaalaa jedha. Maal jechuu isaati uumamaan uumaa raajeffadha. Simbirroo samii ilaalaa nuun jedha. Kanaaf akkuma
Daawit jedhee samiiwwan kabaja waaqayyoo ni dubbatu, qolloowwan samiis waa'ee isaanii haasa'u bu'uura jedhameen malkaan waa'ee samii ni dubbata, tulluun waa'ee samii ni dubbata, abaaboon waa'ee samii ni dubbata, waa'ee waaqayyoo jechuu kooti, margi lalisaan lataan waa'ee waaqayyoo ni dubbata. Kanaaf irreecha akkuma waliigalaatti seerota sadan irrattuu hundoofnee yoo ilaallu uumama kitaaba jedhamu dubbisnee waa'ee waaqayyoo beekuudhaan kana kan nuuf godhe ganna gurraacha kan nu dabarse waaqayyo kan itti galateeffannudha. Ganni gurraachi kun immoo kitaaba qulqulluu irratti maaliidhaan fakkeeffama? Bara kakuu moofaa ilmi namaa gabrummaa diiyaabiloos jala ittiin tureen fakkeeffamaa jechuudha. Kanaaf kakuu haaratti Kiristoos Yesuus hin ceeneerraa birraatti baaneerraa kan jedhu wajjiniin wal qabsiifnee uumama irrattis immoo hundoofnee yoo ilaallu kan addunyaa kana hoogganu kan waa hunda dabarsu kan waqtiiwwan jijjiiru isa jennee isaaf galata galchuun irreecha jechuu ni dandeenya. Tole galatoomaa tikkee amantaa barsiisaa Haayile Mikaa'el gara obbo Birruutti yoon deebi'u yaadota lamatu jiru. Maal jedhu uummanni Oromoo irreeffataa dhufe akkuma masin kaastan dhuunfaanis waliinis dhufe yaadni jedhu akkuma jirutti ta'ee garuu dhiibbaa sirnoota darban irraa kan ka'e irreeffannaan addaan citee warri jedhan jiru lakki hin cinne citee sin beekuu hagar'attu jira warra jedhantu jiru sin maal jettu? Dhiibbaan irra hin turre yoo jenne dogoggora turee jira. Dhiibbaan irratti turee jira irreecha irratti. Fakkeenyaaf akaakilee abaabileedhanii nama Finfinneeti. Gosa gullallee. Gullallee abbaa hora Finfinneeti. Gullallee. Hora Finfinnee marsee kan jiru hanga karaa bahaatiin hanga eekkatitti hanga gumbichuutti karaa lixaatiin immoo hanga meettaatitti meettaa waliin wal daangeessa karaa kibbaatiin immoo galaan waliin wal daangeessa ture gullalleen hin jiru amma gullalleen faffaca'ee jira maaliif hin lole oggaa karaa oggaa jaalole bara 1862 hanga 1866tti lole jechaadha gullalleen kophaa. Maaliif yeroo san galaan immoo abbichuu waliin lole sila qabuuf warri nugusaa maal godhanii abbichuu kan gargaaran fakkeessanii abbichuu cinaa dhaabbatanii galaan cabsan jecha. Kana jedhan kana gidduutti gaa irreechis gadaanis hacuucameera citee jira jechuu hin dandeenyu. Garuu laafee ture xiqqaatee ture maaliif gadaan fakkeenyaaf gadaan tuulamaa bokkuudhaan bulaa ture bokkuu jala bulaa ture maaliif godaansi gadaa akka raawwatame hoo dhorkamu godaansan alammoo godaansa dur raawwatiin filannoo adeemsisuu sila hin dandeenyeef maal godhanii gadaa ofii tikfachuudhaaf akka jalaan banne abbootii bokkuutti gadaa san deebisan jechaadha. Bara godaansi gadaa dhoowwame godaansi immoo fagoo deemamaa ture. Barasan maaliif abbootiin muudaa odaa roobaa san odaa wanno jiru so asii kaatee hanga odaa roobaatitti hanga baaleetitti deemta abbaa muudaa barbaachisa jechaadha. Kun hoo dhowwamu maal godhanii godaan sana ala filannoon adeemsisamuun sila ulfaatuuf gadaa keenya seera keenya wal harkaa fudhanna manatti garuu gadaan keenya abbaa bokkuudhaan buluu jedhanii achitti dabarsan. Wanni irreechatis wanti irreecha irrattis ga'e kanuma wal fakkaate. Illaafi malee hin banne jedhe. Hin banne maaliif duratti bifa meeqa qaba jedheen haasa'e. Kaastan waan ta'eef akka dhuunfaatti akka irreechi dhuunfaadhaan illee inni irreeffata. Maaliif aadaa fi uummata guutumaan guututti barbadeessuun hin danda'amu. Waan ta'eef jira bifa birraa ta'uu baate barsiisaa seenyaa. Ani akka kootti irreechi maal keessa darbee badee ture moo laafee ture kan jedhu laaluudhaaf dhimmicha maal wajjiniin wal qabsiisee ilaala mirga dhala namummaa wajjiniin wal qabsiisee ilaala. Baroota darban keessatti hacuuccaan mirga dhala namummaa irratti adeemsifamaa akka ture seenaan ifaan ifatti nutti agarsiisa. Baruma keenya keessatti iyyuu immoo nus qabatamaadhaan kan argaa turre Oromoon aadaa ofii calaqqisiifachuudhaaf amantii ofii calaqqisiifachuudhaaf eenyummaa ofii calaqqisiifachuudhaaf haala mijataa keessa akka hin turre amanamaadha. Kan argaa turredha kan itti guddannedha. Irreechis qaamuma kana keessatti kan laalamuu danda'udha. Kanaaf
Oromoon eenyummaasaa aadaasaa akka hin calaqqisiifanne dhibban guddaan sirna biyya kana bulchaa tureen irratti adeemsifamaa akka ture qabatamaan agarreerraa seenanis immoo wanni nutti himu hedduun ni jira. Tokko kana. Lammeessoon immoo sirni biyya bulchaa ture hubannoo dogoggoraa uumee jira. Hubannoo dogoggoraa jechuun aadaan saba kanaa akka waan faalta'aa ta'etti akka waan rakkoo qabutti mudoo qabutti waaqeffannaa alagaa waaqeffachuu wayititti akka waan duubatti hafummaa ta'eetitti hubannoon adda addaa faca'ee jira. Hubannoon kun sadarkaadhuma idil addunyaatiin Afrikaa irratti faca'ee jira jechuun ni danda'ama. Hawaasni Afrikaa akka waan amantii hin qabne, akka waan animizimii keessa jiru, akka waan waaqa waaqeffachuu hin dandeenyetti wanni baay'een dhiibbaan baay'een warra koolonistootaatiin ta'aa turee jira. Haaluma wal fakkaatuun biyya keenya keessattis hawaasni Oromoo fi sabaaf sablammiin warra kibbaa akka waan waaqeffannaa alagaa keessa jiranii fi wanni isaan raawwatan kun duubatti hafummaa fi biyya duubatti akka waan harkisuutti fi waaqayyoonis akka hin jaalannetti hubachuu fi akkaataa sanaan lallabuun hubachiisuun misconception misunderstanding facaasuun ni ture. Sababa kanaan Oromoo dhumtuu otoo homtuuyyuu isan dhorkin ofii isaatiin of wallaalaa turee jira jechuudha. Kun hundi egaa bu'aa dhiibbaa adeemsifamaa tureeti. Garuu akka waliigalaatti irreechi addaan citeera jechuun hin danda'amu. Maaliif namni waaqeffannaa isaa addaan kutuu hin danda'u. Mana isaatii yoo ba'e irreeffateeti. Ani qabatamaadhaan daa'imummaa kiyyarraa eegaleetu kanan ani beeku akka kiyya bira hoggaan deemu waliin hoggaa malkaa ceenu marga kutteetti yaa malkaan nanaa nagaadhaan nagalchi jettee irreeffatteeti kan isheen darbitu. Qabatamaadhaan kanan argaa ture jechuudha. Sirni gadaallee yemmuu raawwatamu sirni irreechaa akka adeemsifamu qabatamaadhaan argee jira naannoo kiyyatti. Kana qofa miti ayyaanumti masqalaarree gaafa ayyaaneffamu deemnee malkaa buunee yoo irreeffannu daa'imummaa kiyyatti nan beeka. Kanaaf guutumaan guututti dhaabbate jechuu fi bakka waaqeffachuun barbaadu jedheetoo Oromoon itti dhiisee jira jechuutti dhufuu dandeenya. Kun immoo waan nama adeemsifne garuu dhiibbaan sun underlying godhameetoo hubatamuu qaba yaada jedhuun qaba. Tole galatoomaa kanumaan wal qabatee dhiibbaa taasifame keessaa tokko waaqeffatiin jedhamee karaa garaa garaatiin hin gaggeeffamu. Sana keessaa tokko irreeffannaan kun akkuma barsiisan kaasanii amantaa waaqan kan wal hin qabanne duubatti rakkoo qabaa jedhanii kaasu. Simmaallee jettu. Irreechaan ammoo akkuma barsiisaa Mikaa'el kaasetti akkuma bareechee nutti himetti argaa turre irreechi keessa dabree amantii seexanaatii jedhamaa ture. Garuu seexana hoo jetteen Oromoon sitti kolfa jechumaayyuu seexana kan jedhu hin qabu Oromoon. Baay'ee ta'ee Amaarris jecha seexana jedhu hin qabu. Jarakaan irraa fudhate shayxaan kan jedhan san jarakaan irraa fudhate malee afaan Amaaraa keessatti jecha shayxaan yookaan seexan jedhamu kana bakka kan bu'u hin jiru. Maal jechaadha? Hin beekan jechaadha. Oromoon hin beeku jechaadha. Seexana. Kan yaamu soo deemu bakka san kan yaamu waaqa tokkicha jedhee yaama. Gurraacha hoo jedhullee gurraachi seexana jedhee warri ammallee warri ilaalcha akkanaa qabu hin jiru natti fakkaata. Hin jirus nan argas. Waan gurraacha olaanu waan seexanaa godhanii kan laalan. Of arrabsaa jirra. Maaliif gurraachi seexanaa? Akka falaasama Oromootitti gurraacha waaqa gurraacha hoo jedhu waaqni waaqa gurraacha kan jedhamu maaliif tokko gurraacha jechuun mallattoo qulqullinaati. Qulqulluu jechuudha. Gurraacha hoo jedhu. Lama qulqulluu jechuudha fakkeenya sitti kenna karaa lammaffaatti oluun dabriin fakkeenyaaf dheebottee bishaan gaafatta hoo gaafattu karaa dakaa kana hoo bute karaa gammoojjii kana hoo bute si calaqqisuu sin jedhu maal jechuudha aannan si makuu jechuu isaaniiti lakki bishaanuma gurraacha jettaan bishaanuma qulqulluu jechuu kee miti waaqni qulqulluudha jechaadha waaqa gurraacha waaqa qulqulluu jechuu keeti. Wanti gurraachi immoo gurraacha kan jettu bishaaniin gurraacha kan jettu bishaan sun waan hin mul'anneef kalarla sila ta'eef wanti waaqayyoon ija namaatiin hin mul'atu hin argamu. Kanaaf gurraacha jedhaan. Sadaffaan wanti gurraachi waamara tokkomsa waamara wal fakkeessa. Waaqayyoon waamara of keessaa qaba waamara tokkomsa or making whole fakkeenyaaf kutaa tokko keessatti seennee anifsi
kutaa sana keessatti elektirikii siibanii yookaan immoo daawwii siibanii akka ifni seenuu godhee sana booddee honan dhaamsee balbala daawwii sanis honan cufee barcumni duraan agarte sireen duraan agarte yookaan xarapheezaan duraan agarte girgiddaan duraan kuula wayii dibamee agarte sun marti tokko ta'a gurraacha ta'a jechaadha. So God makes whole. Bakka sanitti kutaa sana keessatti garaagarummaan siree fi barcuma gidduu jiru girgiddaa fi lafa gidduu jiru hin bade jechaadha. Tokko ta'a jechaadha. Kana sadeen kanaan kan ka'e waaqa gurraacha jedha. Na seexanni gurraacha jedhu ani kitaabni qulqulluu obboleessi kiyya Haayile Mikaa'el na gargaaruu danda'a. Kitaabni qulqulluullee seexanaan maal jedha bamalkuuta makkatoo jedha. Malee gurraacha mee gara barsiisatti darbeeni barsiisa yaadonni duraanis ka'aa turanii ammallee yaadni kun jiru amantaalee biroo wajjin faallaa akka ta'e itti ilaalama irreechi. Si maal jettu? Ani amma akka amantii Ortodoks Tawaahidootti irreechi numaayyuu amantii keenyaaf bu'uura yaada jedhuun qaba. Duratti yoonan siif ibsu takkittumaan gara seera wangeelaan dhufne. Dhalachuun gooftaa Yesuus Kiristoos kuni waan baay'ee keessa darbameeti kan inni mul'ateetu arginu. Kana jechuun maal jechuudha? Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti Waaqayyoon durii eegalee daandii fi goodaa adda addaatiin dubbachaa ture. Dhuma baraa irratti immoo gama ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbatee jedha. Kana jechuun Yesuus Kiristoos otoo foon uffatee hin mul'atin dura ilma namaa waliin Waaqayyoon dubbachaa turee jira. Mala ittiin dubbachaa ture keessaa inni tokko gama uumama isaatiin dubbachaa turee jira jechuudha. Bu'uuran duratti siif ibsaa tureeni innisii jedha bara qulqulluun Phaawulos Ayihudiin ala uummata jiran oggaa ibsu warra sanaaf rooba roobsaa yeroo firii isaaniif laachaa onnee isaaniin gammachuudhaan guutaa ture malee qofaa isaanitti isaaniif dhiifnee jedha. Yoo seera uumamaatiin Waaqayyo raajeffachuu fi amanuun fudhannu jenne Waaqni kun seera oriitiitiin Israa'eliif qofa kan mul'ate jechaa jirra jechuudha. Waaqayyoon immoo akkuma uummata Israa'el gama seera oriitiitiin isaaniif mul'ate uummata kaaniif akka barnoota mana kiristaanaatti uummata kaaniif immoo gama uumamaatiin isaaniin dubbisaa ture. Rooba isaa yemmuu isaaniif roobsu firii yemmuu isaaniif kennu isaan immoo kanarratti hundaa'anii isaa argachaa turanii jedha. Akka mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti manni kiristaanaa tun higga libbonaa waan jedhamu keessa kan dabartedha. Higga libbonaan kuni onnee kee irratti hundooftee hubannoo qabdu irratti hundooftee uumama irratti hundooftee kan ittiin waaqa argattudha. Kanaaf manni kiristaanaa higga libbonaa bira dabartee garamitti dhuftee gara higga oriitii yookaan seera oriitiitti dhufte. Seerri oriitiitis uumamaan akka uumaa raajeffatan Waaqayyoon qabatamaadhaan qajeelfama isaaniif dabarsee jira. Aarsaan dhiyeessu bar. Aarsaan isaaniif waan waaqaaf dhiyeessitu bar wanni waaqni uume dhiyeessitaa fi bar wanni biraa wanni itti dhiyeessituuf hin jiru bar. Maal by the way Addaam ijoollee Addaam Abeelii fi Qaayiniin bari aarsaan dhiyeessaa yoo jedhuun Waaqayyoon isa tokkoon hoolaa dhiyeessee jedheen hoolaa dhiyeesse hoolaa oomisha ture. Inni tokko immoo qamadii oomisha ture qamadii dhiyeesseef. Qaayeen qamadii gaggabsaan itti makame qulqulluu kan hin taane waan isaaf dhiyeesseef waaqa biratti aarsaan isaa fudhatama dhabe. Abeel immoo hoolaa qulqulluu waan isaaf dhiyeesseef aarsaan isaa fudhatama argate. Aarsaan kun maalidha yoo jette uumamuma. Kanaaf namni gara waaqatti kan dhiyaatu maal qabateeti yoo jette uumama qabateeti. Bissiidhuma irreechaa kana qabatanii abaaboodhuma qabatanii daraaraa kana qabatanii kan itti deeman dhibaayyuu qabatanii kan waaqa wajjiniin wal quunnaman daddarbaa qabatanii kan waaqa wajjiniin wal quunnaman kun overall falaasamni isaa amantii kiristaanaatiin kan walitti bu'uu miti. Kanaaf bara seera oriitiitis Waaqayyoon fakkeenyaaf ayyaana asheetaa kabajaa jedheen siin jedhee jira. Ayyaana asheetaa yoo kabajan bara oggaa midhaan ga'u midhaan argatan sanarraa qabatanii aarsaa dhiyeessu. Kana jechuun maal jechuudha? Kunis bara uumamaan uumaa raajeffachuudha bara. Bu'uuran duratti siif ibseen immoo Dr. Gammachuu Magarsaatis aadaawwan Afrikaa wajjin wal qabsiisuudhaan kitaaba isaaniitti irratti Harvest Festival jedhaniiti kan irreecha dhiyeessan. Harvest Festival maaliidhaaf jedhama? Toora midhaan firii godhachuudhaaf jedhutti abaaboon yemmuu daraaretti yemmuu abdiin kun lafa qabachuudhaaf jedhutti ayyaana kabajamu waan ta'eef kanaan wal qabsiisanii too ibsanii jedheetan siif hubadhaa jechuudha. Gara seera wangeelaattis yoo dhufne gooftaan Yesuus Kiristoos yoo natti bultanii seera uumamaa dhiisaa too natti bulaayii nuun hin jenne. Inumaayyuu kan nuun jedhe ani waaqa Abrahaamii, ani waaqa Yisahaaqii, ani waaqa Yaaqoobii nuun jedhe.
Amma gaafiin dhiyeessuu qabnu Abrahaam faan Waaqayyo akkamitti argatanii itti bulaa turanidha. Bu'uuran duratti siif ibsaa tureen yaa Waaqa malkaa kana uumte naa mul'adhu jedhee akkuma Oromoon Waaqa isaa gaafatutti Abrahaam immoo amlaaka tsahaayii tanaa babanni yaa Waaqa aduu kana uumte naa mul'adhu jedheetu Waaqa isaa argate. Kanaaf kiristaanummaanii beezii qaba, faawundeeshinii qaba. Faawundeeshiniin kiristaanummaa maalidha yoo jette seera uumamaati. Wanna tokko qofan sii kaasa dhumarratti jechuudha. Duukaa bu'aan qulqulluu Maarqos wangeela Maarqos kan barreesse jechuudha. Aniyaanos nama jedhamu Phaaphaasii mana kiristaanaa Koopti Ortodoksii ture Maarqos booda jechuudha. Biyya Gibxii sanatti hoggaa barsiisu jedha seenaan isaa kan baay'ee sin ajaa'ibu. Nama wayii hoggaa barsiisu namni wayii kophee isaa akka hodhuuf kophee itti kenna. Namni suni otuma kophee isaa hodhu mutaan quba isaa waraana. Yoo waraan waan gaadi jedhee iyyatti qurxee jedha seenaan qulqulluu Maarqos achumaan. Do you know waan gaadi jedhee gaafate. Rifateetu jechuudha. Wanna barsiisu sana dhiisetti eenyudha Waaqni tokkichatti natti maatu jirtu kunii jedheen kana jedhee yoo itti himu inni foon uffatee mul'ateera jedhee malee waan gaadii kana irrees godhii kaansil godhii ani amantii biraatan si barsiisan jenneen Aniyaanos. Kanaaf irreechi kiristaanummaa wajjiniin kan walitti bu'uu miti jechuudha. Baay'ee ulfaadhaa barsiisaa gara obbo Birruutti wayitan deebi'u dhiibbaa irreechas ta'ee aadaa fi seenaa uummata Oromoo irratti ga'e sana keessaa ba'amee yeroo ammaa kana addabaabayitti ba'ameeti waaqeffatu galateeffatama. Keessumaayyuu Arsaalee irratti yeroo dheeraa ture achiin Finfinneetti. Erga uummanni kun walitti dhufee iddoo tokkotti irreeffachuu jalqabee jijjiiramni argame maali? Bu'aa akkamiitu argame? Oromoon qofaa miti namoonni uummanni kamiyyuu sababa ittiin walitti dhufee wal argatee wal ga'ee ittiin wallaalu ittiin gammadu uummanni kamiyyuu hin fedhaa hin jaalata. Oromoon akka Oromootitti gaafa ayyaana kana walitti dhufuun isaa bu'uura guddaadha, bu'aa guddaadha. Tokkoffaan. Lammaffaan bu'aa dinagdeellee hin qabu. Fakkeenyaaf Arsaalee irratti yoo kabajamu sanaan dura dhokkotanii mana shaayii taa'anii bakka bunaa taa'anii ijoollee irreeffachuudhaa deemaniin kan itti qoosaniin jiruu turani. Warri qoosaa ture sun booda gaafa irreechaa waan tokko daldaluu jalqaban. Bishaan marsuu jalqaban. Namoonni tokko guyyaa tokkotti 30,000 fa'aa 15,000 fa'aa kaasee hanga 30 hanga 50titti buufachuu danda'an. Maal hojii ijaan ol ta'ee jedhan. Walitti fiduun isaa ikonoomikii faayidaa ikonoomikillee fidee jechaadha. Uummata kaanis walitti fida. Fakkeenyaaf warri Finfinnee yoo kabajamu jalqaba waggaa jaanarraa alaabaan irree dhufee kan sabaaf sablammoonni biyya kana keessatti jiran keessaa irra jiraan dhufee hirmaateera bakka bu'oonni isaanii hirmaataniiru. Kan biraa dhiisi immoo kan Oromoo irraa erga citan kara waggaa 800 kan ta'u 500 kan ta'u 504 kan ta'u wannoo irratti qarqara garba hindi irratti kan jiraatan ummanni keenya bakkana jiraa jedhanii abbaadhaa ilmootti dabarsaa kan turan san arguudhaaf hawwaa bakka jiranitti irreechi kun sababa ta'ee dhufanii asitti wal argan. Afaan qulqulluu haasa'u waggaa 400 caalaa 400 kan 500 caalaa achitti kophaa isaanii jiraatanillee aadaan dhiisne afaan hin dhiisne dubbatu gammadanii deebi'an. Kun maal jechaadha? Tokkoffaan Oromoo walitti fida. Saboonni kaanis immoo dhufanii hirmaatu jechaadha. Irreecha kanarratti walitti fida madirakii ta'a waggaatti al tokko akka namaati. Akka amanteetitti immoo anitti amanu immoo gaafa sana at least gaafa sana Waaqa yaadata. Waaqayyo galatoomii. Bacaqee gannaarraa booqa birraatti na baastee galatoomii. Midhaan facaasee naalatee galatoomii. Horiin horeenaa
baay'ate naa gabbate galatoomi jedhee waaqa isaa galateeffate amma immoo midhaan keenya firii godhachaa sila jiruuf bishaan kee gara garbatti nu deebisii jedha. By the way bishaan garbatti nu deebisii yoo jedhu roobni sun garbarraa qishamuusaa hin galaaf jechaadha Oromoon. Evaporation and distillation jechuullee baatu galee fi jira jechaadha. Tole barsiisaa sinomee Ani falaasamni Oromoon waa'ee waaqaa qabu ifa ba'eetu mul'ate. Ani amma yeroo baay'ee kan naquuqu hawaasni Afrikaas ta'e hawaasni Oromoo akkanatti theologically sophisticated ta'ee jiru kuni duratti dhageesseetta waaqni gurraacha yoo jedhamu maaliif akka jedhame amma Obbo Birruu Tsaggaayee yoo ibsan ani baay'ee irraa jeffachaa ture. Maal jechuu barbaadeetanii ayyaanni Irreechaa gaafa kabajamu waa'ee waaqeffannaa Oromoo yoo ibsinu waa'ee uumamaan uumaa raajeffachuu yoo ibsinu waa'ee waaqaa yoo kaasnu falaasamni Oromoon waa'ee waaqayyo qabu sirriidhumatti mul'ate. Kuni warra arganiifis ni ta'a Oromoodhaafis ni fayyada. Laal sabni tokko xiinsammuudhaan akka ol ka'u yoo barbaadde hubannoo inni waa'ee waaqayyo qabu sana kabajuufii qabda. Kan dursuu qabiyyuu isadha. Ani kana nan amanu jechuudha. Mirgoota birooti ol namni waaqayyoon anaan na jaalataa. Daandii mataa kootiitiin waaqayyo hubachuu nan danda'a. Falaasama kiyyaan waaqayyoon anaan waliin wal quunnamtii ni raawwata. Anarraa fagoo miti inni na barbaada kan jedhu san world viewii mataasaa agarsiifachuu danda'ee jira. So Oromoo way of worshipping God jiraachuusaa Oromoon beekuun maal isa fayyade xiinsammuunsaa akka ol ka'u akka ofitti amanu akka guutamu isa taasisee jira jechuudha. Warri kaanillee immoo kanarraa akka baratanii fi itti boonan sabab sablammiin biroon falaasamni akkanaa ilaalchi akkanaa Afrikaarra dhuguma jira. Oromoon akkaataa kanaan waa'ee waaqaan amaloota waaqayyoo jennee ni ibsine yoo jennee bar waan baay'ee ibsuu dandeenya falaasama Oromoo keessatti jechuudha. Waa'ee waaqaa akkanaan amaloota isaa, eenyummaa isaa, hojii isaa sirriitti hawaasni hubate ni jiraayi jedhanii sabab sablammiin biroo hawaasni Afrikaallee falaasama itti boonuu danda'eetu revealed ta'e. Kuni baay'ee bu'aa guddaadha baay'ee akka laayyootti bira darbuu hin dandeenyu jechuudha. Inni biroo dhaabbileen amantii biyya kana keessa jiranillee akka of ilaalan isaan affeeree jira. Akka of ilaalan jechuun amantiin akkamitti babal'achuu qaba. Hawaasa biyya sanaa waliin falaasama isaatiin eenyummaa isaatiin wal dhabuudhaan immoo bu'uuran duratti siin jedhe sanaan waan gaadinni jette suni eenyu jedhanii gaafatanii iyyafatanii erga hubatanii booda ummata kana gara lallabuu fi amansiisutti dhufuu qabnaa kan jedhu irratti dhaabbatanii akka of ilaalan isaan taasisee jira. Har'a namni Oromoon beekne Oromoo lallabuu akka hin dandeenye mirkaneeffadhee jira. Namni falaasama Oromoon beekne waaqeffannaa Oromoon beekne seenaa Oromoon keessa darbe hin hubanne tokko lafumaa ka'ee Oromoo nan lallaba yoo jedhe kan isa dhaga'u hin jiru. Fakkeenyaaf lafumaa ka'ee seexanatti amantuu kun waaqa gurraacha jettu yoo jedhe Oromoo hundi itti kolfuu danda'a jechuudha. Bara kanarra geenyee jiru. Kun nuuf jijjiirama guddaadha. Har'a kan Oromoo lallabuu danda'u Oromoon waaqa gurraacha yoo jedhu maal jechuu isaati? Kana jedhee kitaaba Obbo Birruu Tsaggaayee fi kan kana fakkaatan dubbisee wal amantii kiyya wajjiniin kamtu wal simuu danda'a kan jedhu takka lama jedhee gargar baafatee akka hawaasa sanas miinetti doktiriinii isaas akka miinetti giddugaleessa uumee nama barsiisuu danda'udha. Kuni baay'ee jijjiirama guddaadha baay'ee. Waraanni guddaan kan labsamaa ture dhaabbilee amantiirraa ture waraanni sunillee akka dhaabbatu humni guddaan ifatti dhoo'ee mul'atee jira yaada jedhu niin qaba. Qabxiin biroo ani kaasuu barbaadu biyyi tuni barbaaddee akka of argattu taasisee jira. Biyyi tuni oonan jedhu maalidha? Waa'ee waaqeffannaa yoo kaasnu waa'ee indigenous religioniitti kaasaa jira. Waa'ee amantii qeet kaasaa jira. Waa'ee ortodoksummaa yoo kaasnu higga lubbunaarraa kaanaa jennee jira. Seenaa mana kiristaanaa ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irratti warri durii higga lubbunaadhaan waaqa argachaa turanii erga sanaa seera oriitii fudhanne malee seera oriitii dura barii seera uumamaatiin barnuu waaqa argachaa turree even aarsaa adda addaa bakka adda addaatti dhiyeessaa turree jedhamee bara seenaa mana kiristaanaa ni himamaa bara. Utuma seenaan kun jiruu garuu nuun akka waan bakka biraatii dhufnetti falaasamni keenyas eenyummaan keenyas seenaan keenyas akka bakka biraatii waraabbametti warri of hubannu gad dhufnee qe'ee keenyatti deebinee ifii keenya barbaannee akka of argannu taasisee jira. Qabxiidhumaan sii kaasa. Oromoon sababa amantii isaatiin gargar ba'ees ture. Fakkeenyaaf musliimni masgiida qofa dhaabbata malee mana kiristaanaa ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dhufeetoo waaqeffatu.
Ortodoksiin tokko Protestaantii bira deemee too waaqeffatu. Irreechi kanneen hundi dhufanii too bakka tokkotti baqaa waaqayyoo akka waaman isaan taasise. Musliimas, Ortodoksis, Protestaantis fideetu kottaa uumamaan uumaa raajeffadhaa. Waaqni nuuf common denominator keenya waaqichi meeqadha? Tokkodha jechaa jira Oromoon jechuudha. Waaqni Musliimni kophaatti qabu hin jiru, Waaqni Ortodoksii kophaatti qabu hin jiru jechuudha. Irreechi kana godhe Oromoo sababa amantiitiin wal gaarreeffachuudhaaf malu sana dhufee waa'ee Waaqaa, waa'ee arjummaasaa, waa'ee jaalalasaa, waa'ee humnasaa, waa'ee ganna bariisisuusaa, waa'ee birraa bariisisuusaa afaan tokkoon akka inni haasa'u gochuu danda'ee jira. Kuni faayidaa guddaadha. Tole galatooma dhumarratti egaa yeroo nu qabnu gabaabaa waan ta'eef kun jijjiiramaa kaastaniirtu rakkoo duran tures ka'ee jira akkasumas immoo jijjiirama amma mul'atee fi waan gaggaarii fi jajjabaa kaastaniitii jirtu gara fuulduraatti hoo duudhaaleen irreecha keessa jiran kan araaraa kan jaalalaa kan tokkummaa kan walitti dhufu saboonni biyya keessaa akkasumas illee biyya alaarraa dhufu kuni akka guddachaa dhufe kaastaniirtu caalmaatti immoo cimaa ta'ee hambaa addunyaa akka ta'uu fi galmee yuuniskootti akka galmaa'uuf maaltu hojjetamuu qaba? Caalatti akka jabaatuuf maal ta'uu qaba kan jedhu dhaamsaa nu dhaamtanii qophii keenya xumurra obbo Birruu. Irreechi amma malkaarratti irreeffachuu qofa walitti mari'achaa turre. Waa'ee malkaarratti, waa'ee tulluurratti, waa'ee irreeffannaa qofa mari'achaa turre. Garuu sanaan dura maal gochaa ture Oromoonii? Hanamma dagatamee hin jiru sanas qorichuun barbaachisaadha. Galmeessuudhaaf jechuudha. Hoo galmaa'uu dagaagee galmaa'uu qaba. Kan dagatame maali hunaan jette Oromoon irreecha dursee jala bultii irratti jala bultii jechuun kiyya torbeen tokko yookaan torbeen lama hoo hafuu jalqabee ayyaana qabaayyu. Ayyaanni sun maal jedhama? Irreechaan dura ayyaana araaraa jedhama. Ayyaana araaraa san maaliif raawwata Oromoon ajjeesee kan gumaan baasne jiraachuu mala. Liqeeffatee kan hin deebisne jiraachuu mala. Arrabsee kan muufachiise hin jira, kan rukute hin jira, kan madeesse jiraachuu mala. Kanaafuu jarreen kun mufaatii qabanii wal gomatanii malkaa bu'uun qabani. Wal gomatanii waaqan kadhatanii jedha Oromoon. Kanaaf ayyaana araaraa san raawwatu jechaadha. Kan gumaa ofirraa qabu gumaa baasaa, dhugaa kan ofirraa qabu dhugaa baasaa, liqaa kan ofirraa qabu liqaa baasaa. Lubbuun illee hoo keessatti bakka dabreetti gumaan sun ba'ee mar'imaan kormaa jalaan harka walii kennanii sana booddee malkaa walitti dhaabbatan jira. Ayyaanni araaraa sun addunyaaf illee fakkeenya guddaadha. Fakkeenya guddaadha. Ganda gandatti namootii wal lolan araarsanii malkaatti akka qophaa'an gochuun fakkeenya guddaadha addunyaadhaafu. Kanaafuu wanti kana fakkaatan wanti dagataman hoo hin jiraatu jedheen amanaa qoratamanii kana keessatti seenuu qabu. Sana qoratanii seensisuudhaaf immoo hayyoonni Oromoo dirqama qabu. Kanammoo mootummaan gargaaruu qaba. Keessayyuu mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaan Itoophiyaatu dirqama qaba. Garuu keessayyuu jechuun kiyya kanaaf keessayyuu mootummaan naannoo Oromiyaa kana gargaaree akkuma gadaan galmaa'e san irreechillee sadarkaa addunyaatitti akka qabeenya addunyaatitti galmaa'uu qaba. Sanaaf immoo hojjechuu qabu. Ani irra caalaa irreechi akka galmaa'u numtuu waa'ee irreechaa sirriitti beekuu qabna yaada jedhuun qaba. Anamma namni nu haa beeku jechuu keenyan dura nuyyuu qixa sirrii ta'een sirriitti of beeknee jirra. Amma gadaa galmeessifannee jirra. Garuu Oromoon baay'een sirna gadaa kan amma galmeessifate sana ni beeka. Isteejii irra jiru sana ni beeka. Itti jiraachuudhaaf Oromoo dhumtuu kutannoon inni qabu maalidha? Gadaadhaan buluudhaaf. Yoo xiqqaate sadarkaa aadaa isaatiin, sadarkaa mootummaa hammayyaatiin walitti hin buuneen, sadarkaa heera mootummaa kabajeen, sadarkaa seera kabajeen Oromoo dhumtuu akka gadaasaa piriifar godhutu, gadaasaatti bulu maal goone waan wal fakkaatatu kaa irreecha irrattis jechuudha. Kanaaf namni nu haa beekuudhaaf Oromoon otoo muddamuu baatee natti tolaan gara gama kootiin jechuudha. Numtuu mee of haa beeku. Namni nu haa jaalatuuf miti. Numtuu walaa jaalannu. Numtuu waliif haa gallu. Erga nuti walii gallee booda kaan nuun walii galuudhaan ala filannoon qabu.
nuyi bar lakkoofsanis guddaadha dachii bal'aa qabna falaasama jabaa qabna seenaa guddaa qabna sirna guddaa qabna garuu kanneen hunda qabaanne kanneen irratti numtuu walii gallee kanaaf bitamuu hin dandeenye kanaan walabboomuu hin dandeenye kanaan yoo walabboomuu dandeenye addunyaa nu dhufeetu maaloo nan galmeeffadha jedheet nurraayyuu galmeeffachuu danda'a anama waa'ee jiraachuu irreechati kana ni barbaadu walii galaa jirra taanan jechuudha waa'ee jiraachuu gadaa dhugumatti nu ho'isuu qaba jireenya keenya keessatti hawaasa hammayyaa kana jireenya hammayyaatiin otoo kontraadiiktiin godhin wal simsiisne hammayyummaadhaan fudhateetoo dargaggeessi kun akkamitti itti adeemuu danda'a aadaa kana kan jedhu irratti dura sirriitti hojjetamuu qaba. Erga kun hojjetamee booda qorannaan adda addaa obbo Birruun jedhanis mootummaanis waan hojjechuu qabu hojjetee galmaa'uunsaa immoo qeerraa ni jalqabdaa sadarkaa idil addunyaatti immoo eenyummaa kee agarsiifachuun waanuma jirudha yaada jedhuun qaba. Garuu ani beeziin hin jiru taanaan addunyaa irratti seenaadhaan ni galmaa beezichi dhaloonni harkaa fudhatu hin jiru taanaan baay'uma gatiin qabaatu jedhee yaadannaa mootummaas saba kanas kan yaaddeessuu qabu inni guddaan dargaggeessa akkamitti aadaa isaa haa jaalatu eenyummaa isaatti akkamitti haa madaqu seenaa ofii akkamitti haa beeku duudhaa ofii akkamitti haa beeku akkamitti haa dhaalu akkamitti immoo hawaasni hammayyaan kun immoo wanni inni barbaadu jira hammayyummaan kun gama diinagdeetiin gama daldalaatiin gama magalummaatiin wanti inni barbaadu jira immoo kana waliin akkamitti wal simsiisneetoo adeemuu dandeenya kan jedhu irratti otoo irra caala akka waliigalaatti hojjetamee inni yuuneeskootti galmeessu sun akka paartii tokkotti kana keessatti ka'eetoo deebii argachuu ni danda'a yaada jedhuun qaba. Tole egaa keessummoota keenya turtiin waliin taasistanii fi hedduun isin galatoomfadhaa ulfaadhaa. Isinillee galatoomaa. Isinillee ulfaadhaa. Ulfaadhaa. Egaan daawwattoota keenya qophiin har'aaf qopheeffanne kanumaan xumuramaa torban mata duree biraa keessummoota biroo waliin walitti deebina waan nu waliin turtanii fi horaa bulaa deebana.